Attam jirtuu dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenyaa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseetan Waaqayyoon olii wajjin kadhannee ergichaa olii wajjin ilaaluu jalqabna. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ergaa Phaawulos barreesse Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 kaasee hanga 20tti isa jiru dubbifannee sagalicha gabaabaatti olii wajjin ilaalla. Egaa kana nan dubbisa. Egaa attamitti akka deddeebitan haleellaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatina. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isaaniif kenname utuu hin dabarsin, yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Kanaaf jaalalli Gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa. Isaanis of hin balleessinaa. Qooda kanaa Hafuura Qulqulluudhaan guutamaa. Qooqa garaagaraatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa. Garaa keessan keessatti hafuuricha galata Gooftaa dhageessisaa. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaaf galata galchaa. Ameen. Egaatii mata duree akkana jedhamu irrattan dubbachuu barbaada. Baricha bituu sagalee jedhamu irrattan gabaabsee dubbachuu barbaada. Baricha bituu. Waa'ee baricha bituu keessatti gaafa ilaallu Efesoon boqonnaa 5 irratti sagaleen Waaqayyoo Phaawulos namni Waaqayyoo Efesooniif ergaa kana gaafa erguu mana hidhaa keessa taa'ee akka barreesse beekamaadha. Macaafni Efesoon kun illee bara 60 keessa barreeffamee beekamaadha. Akkuma kanallee waldaan Efesoon amma Turkii jedhamtee beekamtu yeroo sana Phaawulos mana hidhaa keessa taa'ee gaafa barreessuu fi ergaa ijoo kana barreessaaf. Ergaan ijoo kuni baricha bitaa jedheeti kan inni kaa'u. Baricha bitaa lakkoofsa 15 kaastanii gaafa ilaaltanii egaa attamitti akka deddeebitan haleelladhaa ilaalaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'eef yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Kanaafis jaalalli Gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa jedheetu itti fufa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaatii baricha bitaa jedheeti akeekkachiisa. Maaliif akkana jira Phaawulos? Baay'ee kan isin dhibu biyyi Efesoon jedhamtu amma Turkii jedhamtee waamamtu suni yeroo sana biyyoota baay'ee qabeenyaadhaan guddina adda addaatiin guddina teekinooloojii jedhamuutiin akka addunyaa kanaatti baay'ee beekamtuu taate kan jirtu biyyoota galaanarraa taatee jirti. Biyyoon karaan adda addaadhaa gara biyyicha keessa kan dabarsu. Akkuma kanallee namoonni biyya adda addaa keessa biyyicha magaalicha keessa kan jiraatan. Akkuma kanallee wantoonni ittiin biyyoonni adda addaa dhufanii biyyicha magaalicha keessa taa'anii hojii hojjetan wanti baay'een faayidaa baay'een akka jiru seenaan macaafa qulqulluudhaa dubbata. Kanarraan kan ka'e biyyattiin guddina adda addaa qabdi. Waan ittiin mul'attu, waan ittiin argamtu, waan ittiin beekamtu, wanta gurguddaa qabdi. Wanta gurguddaa keessa ishee keessa jira. Magaalattii keessa jira. Akka kanallee taphi kubbaadhaa achi keessatti baay'ee beekamaa namoonni biyya adda addaadhaa dhufanii iddoo isaa irratti tapha kubbaallee daawwatanii achi keessatti isteediyoomiin baay'ee guddaa ta'e kuma hedduu kan keessummeessu isteediyoomii beekamaatu biyya sana keessa jira. Waaqolii tolfamaan biyya sana keessatti beekamaa ta'e jira. Waaqolii tolfamaan biyya sana keessatti beekamaa ta'e Arxemis kan jedhamu akkuma kanallee waaqoliin gara biraadhaa kan jiru. Kanarraan kan ka'e Phaawulos kana sababa beekuu fi maal dubbataa? Baricha bitaa jedha. Saba Waaqayyoo irra ta'aniif ergaadhaam. Baricha bitaa. Baricha bituutu isinirra jiraata. Baricha bitaa. Barri kun isin hin bitin. Haalli teekinooloojiidhaa isin hin bitin. Haalli amma dhaga'amu, haalli amma ursu, haalli amma asiin dudubbatamu isin hin bitin. Kan isin bitu yoo jiraate sagalee kana ta'utu irra jiraata. Sagalee Waaqayyoo ta'utu irra jiraata. Baricha bitaa jedheetu ergaaf galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf arras maal jechuun barbaadanii namoota Waaqayyoo warra ta'aniif, tajaajiltoota Waaqayyoo warra ta'aniif, amantoota Waaqayyoo warra ta'aniif ergaan qabu yoo jiraate maa inni baricha bitaa jechuun barbaada. Baricha bitaa. Baricha bituutu danda'uun nurra jiraata. Akkamittiin binna barichicha? Baricha akkamittiin binna gaafa jennu inni tokkoffaan baricha kan bituu dandeenyu ogummaadhaan bituu danda'uun nurra jiraata. Ogummaadhaan bituu danda'uutu nurra jiraata.
sagalee waaqayyoo keessatti gaafa ilaallu iddoo kanatti boo lakkoofsa 15 irratti gaafa dhaxxanii ilaaltanii akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin deddeebi'inaa jedha. Akka warra ogeessotaatti malee isaati akka warra ogeessota hin ta'initti akka warra gowwootaatti hin jiraatinaa. Isin ogeessota sababii taataniif ogeessota sababii taataniif namni waaqayyoo ogeessa. Namni waaqayyoon qabu ogeessa. Namni gooftaa qabu ogeessa. Kanaaf akka warra ogeessota hin ta'initti hin deddeebi'inaa jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Akka warra ogeessota hin ta'initti hin deddeebi'inaa jedha. Wangeela Maatewos keessatti gaafa dhattanii ilaaltanii boqonnaa 25 irratti gaafa dhattanii ilaaltanii waa'ee durboota 10 kaniin sagalee waaqayyoo iddoo sanatti kaa'u. Durboonni 10 kuni 5 ogeessota jedha. 5 keessaati ogeessota jedha. Warri ogeeyyiin yeroo hundumaa gooftaa isaanii dhaggeeffatu in eegu. Yeroo hundumaa gooftaa isaanii dhaggeeffatu in eegu. Yoom dhufa, attamitti dhufa, sa'aatii kam dhufa jedhameetu eegu turan. Warri gowwoonni garuu qixa isaan beekan. Sa'aatii barbaadanii waaqessu, sa'aatii barbaadanii hin qophaa'u, sa'aatii barbaadanii modhiisanii adeemu. Kana kanaan akkasitti hin jiraatu. Gowwoota sababii ta'aniif, waan isaan beekan sababii ta'aniif. Kanaaf sabni waaqayyoo ogeessa malee isaati gowwaa miti. Sabni waaqayyoo ogeessa malee gowwaa miti. Kanaaf Phaawulos gaafa itti dubbatu maal jedha warra Efesooniin gowwaan ta'inaa ogeessota ta'a. Gowwaan ta'inaa ogeessota ta'a. Namni baricha bituu danda'u nama ogeessa. Waan adeemu duukaan fiin, waan fiigamu duukaan fiin, waan ursu duukaan deemnu dhaabannee sagalee waaqayyoodhaa dhaggeeffachuun nurra jiraata. Dhaabannee waaqayyo maal jedha jechuu danda'u nurra jiraata. Akka bara Nohi qophaa Seera uumamaa boqonnaa 6 irratti gaafa ilaaltan Nohi qophaa yeroo inni dhaabatee waaqayyoon eegu argina. Qophaa dhaabatee yeroo warri kaan sirban hin sirbu. Yeroo warri kaan waan adda addaa hordofan hin hordofu. Waaqayyoon eega. Waaqayyoon eega. Waaqayyo sitti dubbateera. Akka inni dhaabatee isa eegutti dubbateera sababii ta'eef waaqayyoon duwwaa eega. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf obboloota ko biyya jirtan keessa warri jirtan magaalaa kam keessa jiraadhaa? Biyyoota gurguddaa keessa jiraadhaa? Baadiyyaa keessa jiraadhaa? Haalli isin amma dhageessaniif argitan kun hin darba. Haalli isin amma dhageessaniif argitan kun hin darba. Haalli teekinooloojiis haa ta'u, haala maaliis haa ta'u, haala maaliis haa ta'u, siyaasas haa ta'u, haalonni adda addaa rakkinas haa ta'u, bal'inas haa ta'u hin darba. Nu garuu ogeessa ta'uu nu danda'u nurra jiraata. Biyyicha bituu danda'u nurra jiraata. Biyyicha bituu danda'u. Biyyicha immoo maaliin bin? Ogeessummaa ogeessa ta'uudhaan bituu danda'u nurra jiraata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Sagaleen waaqayyoodhaa maal jedhaa? Seenaa baraasaa isa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 32 irratti sagaleen waaqayyoo gaafa dubbatu Israa'eliin akka ta'utti Israa'elootaaf akka ta'utti biyyichaa kan ilaalan ijoolleen Esaakor namoota 200tu qophaa'ee namoota biyyichaa to'atan yookaas biyyicha ilaalan biyyicha nagaa biyyichaa haala biyyichaa kan qoratan ogeessota nama 200tu ijoollee Esaakor keessaa filamedha. Ogeessota filamedha. Ogeeyyii warra biyyootni Israa'el attamitti akka isheen deddeebuun irra jiraatu, attamitti akka isheen jiraachuun irra jiraatu namoota 200 ijoollee Isaakor keessaa qophaa'aman jedha. Ijoolleen Isaakor ijoollee ogeeyyii nama 200. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Nama 200 kan ta'antu filamee kaa'ame jedha. Isaan kun biyya qoratu. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kana duwwaa immoo miti. Akkana jedha Solomoon yeroo tokko gaafa kadhata isaa kadhatu keessatti Mootota lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irratti maal jedhaa? An dhugaadhaan bahee akkan deddeebuudhaaf saba kana fuulduratti gadi ba'ee ol deebi'ee saba kana geggeessuu akkan danda'utti yaa Waaqayyo hubannaaf ogummaa naa laadhodha. Hubannaaf ogummaa naa laadhodha. Hubannaaf ogummaan sagalee Waaqayyoo keessatti iddoo olaanaa qaba. Kanaaf nama Waaqayyoof hubannaaf ogummaan hin barbaachisa. Namni Waaqayyoo garuma argeetti hin fiigu. Namni Waaqayyoodhaa waa marge duukaa hin fiigu. Waa marge duukaa hin fiigu. Dhaabatee dhaggeeffata. Dhaabatee ilaala. Dhaabatee wanta godhamu hundumaa hin qo'ata. Hin dhaggeeffata. Kanaaf baricha bituu kan hin dandeenyu inni tokkoffaan ogeessota gaafa taanudha. Ogeessota gaafa taanudha. Inni lammaffaan immoo jaalala Waaqayyoo hubachuu. Jaalala Waaqayyoo hubachuu. Asuma lakkoofsa 17 irratti argattu. Lakkoofsa 17 irratti. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti kanaafis jedhu jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e hubadhaa malee gowwoota hin ta'inaa. Jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e hubadhaa malee gowwoota hin ta'inaa. Sabni Waaqayyoo jaalala Waaqayyoo hubachuutu irra jiraata. Hunduma isaatu
hundumti isaa nuuf eeyyamameera Phaawulos. Hundumti isaa nuuf eeyyamameera garuu hundumti isaa nu gargaaru. Hundumti isaa nuuf eeyyamameera hundumti isaa garuu nu gargaaru. Sababii nu eeyyamameef keessa lixnee boorcuu hin qabnu nuyi. Sababii nu eeyyamameef waan hundumaa keessa arga gashachuu hin qabnu nuyi. Sababii nu eeyyamameef sababii waan barbaanne gochuu dandeenyuuf waan barbaanne keessa gallee olii gadi daakuun nu barbaachisu nuyi. Maqaan Waaqayyo barbaraan eebbifamu. Jaalalli Waaqayyo isa kamiidha? Anaaf na baasa moo nan baasu? Waaqayyo jaalala Waaqayyooti hojiin irra jiru kun. Waaqayyo keessa harka qaba. Waaqayyo na gargaara. Waaqayyo na wajjin jira. Waaqayyo kana keessatti anaan na gargaara. Ammam jaalala Waaqayyoo ta'a kun. Waan jedhamu ilaaluu danda'u nurra jiraata. Dhaggeeffachuu danda'u nurra jiraata. Sagalee Waaqayyo seera uumamaa kaasee waa'ee jaalala isaatii gaafa ibsu seera uumamaa boqonnaa lamarra gaafa dhattanii ilaaltanii Addaamiif Hewaanitti gaafa dubbatu akkaataa isaan itti jaalala Waaqayyo adda baafatanii hubatan kaa'eera. Akkamittiin jaalala Waaqayyo adda baafatanii adeemu isa jedhamuuf jannata Eden keessa waan nyaatamuuf waan hin nyaatamne kaa'eera. Waan nyaatamuuf waan hin nyaatamne gaafa kaa'u Waaqayyo ilaa kanatti hin bu'inaa, kan immoo nyaadhaa, kanarraa fayyadamaa, isa kanatti immoo hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyo akka beekamuuf namoonni dhaabatanii jaalala Waaqayyo kan ta'eef kan hin taane akka isaan adda baafataniif Waaqayyo jalqabuma kaasee nutti dubbachaa ture jechuudha. Nutti dubbachaa ture. Kanaaf jaalalli Waaqayyo gaafan deemu jaalala Waaqayyooti. Gaafan tajaajilu jaalala Waaqayyooti. Gaafan hojjedhu jaalala Waaqayyooti. Gaafan nagadu jaalala Waaqayyooti. Hojii siyaasaa kee gaafan galu jaalala Waaqayyooti. Haala adda addaa keessa gaafan galee hojjedhu jaalala Waaqayyooti. Jaalalli Waaqayyoo hubatamuutu irra jiraata. Jaalalli Waaqayyoo hubatamuutu irra jiraata. Jaalala Waaqayyoo gaafa hubannu Waaqayyo adda baasee karaa keenya nutti hima. Adda baasee adeemsa keenya nutti hima. Adda baasee akkamittiin akka deemu, kallattii maalirra akka deemu, kallattii maalirra akka deddeebinu Waaqayyo nutti dubbata. Kan kanaan achi olii gadi boorcaa oolla yoo ta'e, as buunee achi bu'aa oolla yoo ta'e, isa siyaasa of wajjin duukaa buunee siyaasa ofna yoo ta'e, isa sirbu wajjin hin sirbina yoo ta'e, isa haatu wajjin hin hanna yoo ta'e, isa sobu wajjin hin sobna yoo ta'e, kun nama Waaqayyo irraa hin barbaachisu. Kana baricha bituu hin dandeenyu akkasitti. Baricha bituu hin dandeenyu. Keessumaa tajaajilaan jaalala Waaqayyoo hubachuu danda'utu irra jiraata. Jaalala Waaqayyoo hubachuu danda'u sirra jiraata. Olii gadi oofamuun nurra hin jiraatu. Waan argine keessa bu'aa mataa keenya argachuuf jennee, bu'aa mataa keenya barbaaduuf jennee dhanni waan argine keessa lixuun nurra hin jiraatu. Dhaabannee Waaqayyoon dhaggeeffachuun nurra jiraata. Dhaabannee Waaqayyoon eeguu danda'u nurra jiraata. Dhaabannee Waaqayyo keessa jira moo keessa hin jiru? Jaalala Waaqayyooti moo jaalala Waaqayyoo miti? Waaqayyotti gammada moo itti hin gammadu? Deemsa koo keessa jira moo hin jiru? Yaada koo keessa jira moo hin jiru? Tajaajila koo keessa jira moo hin jiru? Hojiin hojjedhu keessa jira moo hin jiru? Waan jedhamu dhaabannee qorachuu danda'u nurra jiraata. Jaalala Waaqayyoo beekuu danda'u nurra jiraata. Roomee boqonnaa 12:2 irratti maal jedhaa? Jaalala Waaqayyoo isa kam akka ta'e hubadhaa malee. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e hubadhaa. Innis immoo Waaqayyoon kan gammachiisuudha jedha. Jaalalli Waaqayyoo immoo Waaqayyoon kan gammachiisuudha. Siin duwwaa kan gammachiisu miti jaalalli Waaqayyoo. Ana duwwaa kan gammachiisu miti jaalalli Waaqayyoo. Nama tokko duwwaa kan gammachiisu miti jaalalli Waaqayyo. Waaqayyoon gammachiisuu danda'utu irra jiraata. Waaqayyoon isa waaqarraa gammachiisuu danda'u nurra jiraata. እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ነገር መሆን አለበት። ስንሰራ ስናገለግል ሰበቢኑ ታይምት ሰበቢኑ ሚጀቴምት ሰበቢ ያልዚ ሚጀቴፍ ኢትልጤ ቦርጩን ስረንጅራት ሰበቢ ያልዚ ታይም ሰበቢ ፍረቀብዱፍ ሰበቢ ማልቀብዱፍ ኢትልጤ ቦርጩን ስረንጅራት ጃለለ Waaqayyooti. Dhuguma nama Waaqayyoo yoo taate jaalala Waaqayyoo hubachuu danda'u sirra jiraata. Dhuguma tajaajilaa yoo taate jaalala Waaqayyoo hubachuu danda'u sirra jiraata. Adda baasuu danda'u sirra jiraata. Maleessaati olitti marree deemuun nurra hin jiraatu. Oliin mannee deemuun nurra hin jiraatu. Olitti maknee oofuun nurra hin jiraatu. Jaalalli Waaqayyoo, saba Waaqayyoo, jaalala Waaqayyoo hubadhaa. Jaalala Waaqayyoo hubadhaa. Hundumti isaa nuu mijataaf hunda isaa kee linnee boorcuun nurra hin jiraatu. Hunduma isaa nuu danda'amaaf hunduma isaa keellinnee boorcuun nurra hin jiraatu. Jaalala Waaqayyo harka keessaa qaba. Waaqayyo itti gammada. Hojii kootti Waaqayyo hin gammada. Adeemsa kootti Waaqayyo hin gammada jechuu danda'u nurra jiraata. Maqaan Waaqayyo barbaraan eebbifama. Jaalalli Waaqayyo immoo Waaqayyoon gammachiisuu danda'u. Waaqayyoon gammachiisuu danda'udha. Maqaan Waaqayyo barbaraan eebbifama. Kanaaf baricha kan hin jaalala Waaqayyo yoo beenne ta'e. Jaalala Waaqayyo yoo beennedha.
jaalala waaqayyoo yoo beeknedha. Hataa tajaajiluun jaalala waaqayyoo miti. Sobaa tajaajiluun jaalala waaqayyoo miti. Sobaa deemuun jaalala waaqayyoo miti. Hataa deemuun jaalala waaqayyoo miti. Meeqan keenya tolitti rukutee jiraachaa jira bara kana keessa. Maqaa galgaa'ee qabannee yookaas maqaa tajaajilaa qabannee meeqan keenyatu olii gadi dhoofnee olii gadi rukunnee bifa tajaajilaan deemaa jira. Ergaa waaqayyoo yaada waaqayyoo ol keessa rukunnee meeqan keenyatu adeemaa jira. Meeqan keenya jaalala waaqayyoo adda baasaa jira. Barri kun bara nutti waaqayyoon sossobnee bira dabarru utuu hin ta'in bara nutti waaqayyoo wajjin dhugaadhaan adeemnu ta'uu danda'u nurra jiraata. Kanaaf baricha kan hin bituu dandeenyu yoo jaalala waaqayyoo hubanneedhaa jechuu barbaadeetan. Inni gara biraan hafuura waaqayyoon guutamnee deddeebuu danda'u nurra jiraata. Efesoon boqonnaa 5 amman dubbise kanarratti lakkoofsa 18 irratti gaafa irratti ilaaltanii hafuura waaqayyoodhaan guutamaa maleessaati. Daadhii wayiniidhaan hin guutaminaa. Daadhii wayinii dhuddanii ittiin hin guutaminaa. Daadhii wayinii dhuddanii ittiin hin guutaminaa. Hafuura waaqayyoodhaan guutamaa malee jedha. Hafuura waaqayyoon gaafa guutamnuudha baricha bituu kan hin dandeenyu. Fooniif dhiigaan gochuun hin danda'amu. Baricha bituun hin danda'amu. Warri kaan sababii hafuura waaqayyoodhaan hin bitamneef waan barbaadan gochuu danda'u. Warri kaan hafuurri waaqayyoo keessa isaanii keessa sababii hin jirreef sababii hafuurri hafuura waaqayyoon guutamanii sababa hin jirreef waan barbaadan jechuu danda'u. Waan barbaadan gochuu danda'u. Inni hatu hafuura waaqayyoo sababii hin qabneef hatuu danda'a. Inni sobu hafuura waaqayyoo sababa hin qabneef sobuu danda'a. Inni immoo waan adda addaa hojjetu hammeenya adda addaa hojjetu sababii hafuurri waaqayyoo keessa isaa keessaati waan isaan jedhu sababa hin qabneef gochuu danda'a. Nuyi garuu hafuura waaqayyoon warra bitaman ta'uu danda'u nurra jiraata. Gaafa hafuura waaqayyoon bitamnu hafuurri waaqayyoo luugama keenya ta'e nu geggeessa. Hafuurri waaqayyoo nu geggeessa. Garuu nu itti adeemnu nu geggeessa jechuudha. Karaarra deemnu nu agarsiisa. Hojii hojjennu nu agarsiisa. Sababiinsaa macaafa faarfannaa Daawit 32:8 irra gaafa dhaqxanii ilaaltan isin jedha akka farda luugama hin qabne hin ta'inaa. Akka farda luugama hin qabne hin ta'inaa. Maaliif akkana jedha beektu? Gara barbaadetti namoonni waaqayyoo gara barbaademetti adeemuun hin danda'amu. Gara barbaadetti oofamuun hin danda'amu. Fardi luugama hin qabne gara barbaadetti fiiga. Karaa barbaadeerra fiiga. Iddoo barbaadeerra deema. Yoo barbaade gaallabee iddoo barbaade dhaquu danda'a. Fiigee iddoo barbaade ga'uu danda'a. Inni luugama afaan jiru garuu akka barbaade hin deemu. Namoonni waaqayyoo warri hafuurri waaqayyoon guutamanii jiran akka barbaadan hin haasa'an, akka barbaadan hin hojjetan, waan barbaadan hin godhan. Sababii isaa luugama afaan hafuura qulqulluutu afaan jira. Luugama hafuura qulqulluutu isaan geggeessa. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan guutamaa malee daadhii wayiniidhaan hin machaa'inaadha macaafni qulqullu. Daadhii wayinaa machooftanii hin haasa'inaa. Hafuura qulqulluudhaan guutama. Hafuura qulqulluudhaan guutama. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Hafuura qulqulluun guutame. Adeemsa kee keessatti guutama hafuura qulqulluu qabaachuu. Hojii hojjettu keessatti guutama hafuura qulqulluu qabaachuu. Mul'ata kee keessatti guutama hafuura qulqulluu qabaachuu. Tajaajila kee keessatti guutama hafuura qulqulluu qabaachuu danda'u sirra jiraata. Warra Efesooniin Phaawulos kan inni akeekkachiisu warri Efesoon si'a tokko horiidhaan machaa'anii olii gadi rukutamu. Gaafii waaqa tolfamaa bira dhaqu. Gaafii lafa gubbaatti yeroo isaanii balleessu. Gaafii immoo gara waaqaatti deebi'anii waan isaanitti tole jedhu. Nuyi bara waan itti tolan waan nutti tole hojjennu keessa jirra miti. Bara waan nutti tole hojjennu keessa jirra miti. Fuula waaqayyoo irra dhaabannee hafuura qulqulluudhaan guutamnee hojii waaqayyoo hojjechuu danda'u nurra jiraata. Hafuura qulqulluudhaan guutamu maqaa waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Hafuura qulqulluudhaan guutamuu danda'u sirra jiraata. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf Phaawulos warra Efesoonitti gaafa dubbatu kan inni qabxinni jala mureetti dubbatu hafuura qulqulluudhaan guutama jedha. Hafuura qulqulluudhaan guutamaa maleessaati daadhii wayiniidhaan hin machaa'ina jedha. Lakkoofsa 19 irratti argachuu dandeessu. Haasaan keessan haasaa faarfannaa ta'u. Faarfannaadhaan kan ol jalaa qabdan ta'a jedha. Inni gara biraan lakkoofsa 20 irratti waan tokko dubbata. Hulli gisee ስለ ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንና አባታችን ስለ ሁሉ አመስግኑ ይላል። የሮ ሁንዱማ waaqayyoon abbaa keessan waan hundumaatti galateeffadhaa malee jedha.
galateeffadhaa. Galateeffachuu danda'u nurra jiraata. Namoonni bara bitan waan hundumaa galateeffachaa deemu. Namoonni bara bituu danda'an waan hundumaa galateeffachaa deemuu danda'u. Isa gaarii irratti sin galateeffatu, hammeenya ta'e isatti dhufe irratti sin galateeffatu, isa bareedaa irratti sin galateeffatu, waan fokkisaa fakkaatu irrattis Waaqayyoon galateeffachaa deemu. Hunduma isaa galateeffatu, galateeffachaa deemu. Galataan fudhatu jechuudha. Galataan fudhatu. Obboloota koo nama Waaqayyoon galateeffatu ta'a. Phaawulosiif Sillaas hojii ergamootaa keessa gaafa dhaqxanii ilaaltan mana hidhaa kee ta'anii Waaqayyoon galateeffatu. Waan isaanitti hin tolle kee ta'anii, waan isaan hin gammachiifne kee ta'anii Waaqayyoon galateeffatu. Ituma isaan Waaqayyoon galateeffatanii balballi mana hidhaadhaa hundeedhaan socho'edha. Balballi mana hidhaa hundeedhaan socho'edha. Ituu isaan maal godhanii? Ituu isaan Waaqa galateeffatanii. Warra Waaqayyoon galateeffatan ta'uun nurra jiraata. Warra guungumaa deeman utuu hin ta'in, warra Waaqayyoon hadheessaa deeman utuu hin ta'in, warra Waaqayyoon irratti ka'aa deeman utuu hin ta'in, warra Waaqayyoon maqaa balleessaa deeman utuu hin ta'in, warra Waaqayyoon galateeffatan guddummaa Waaqayyoo yaadatanii, warra Waaqayyoon galateeffatan danda'utu nurra jiraata. Kanaan baricha bin maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaatii yaada koo garuma kanaan goolabuutti gaafan geessu baricha bituu kan hin dandeenyu isa tokkoffaan nama ogeessa gaafa taanuudha. Inni lammaffaan jaalala Waaqayyoo hubachuu gaafa dandeenyuudha. Inni sadaffaan hafuura qulqulluudhaan guutamuu gaafa dandeenyuudha. Inni arfaffaan hojii hafuuraa hojjechuudhaan mana Waaqayyoo keessatti hojii akkasii gaafa hojjechuu dandeenyuudha. Inni shanaffaan Waaqayyoon galateeffachuu gaafa dandeenyuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana gaafa goonu baricha bituu dandeenya. In kadhanna Waaqayyo. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaaf gooftaa keenya si galateeffannaa, ololsi qabnaa, maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Jaalala kee taanaan waan nu gargaarteef, jaalala kee taanaan waan nu heddeef, waan nu wajjin jirtuuf bara baraan si haa galatu. Amma immoo yaa Waaqayyo sin kadhadhaa sagalee kee amma dhageenye kana, sagalee kee amma dubbifanne kana, yaa Waaqayyo gooftaa ergaa gootee keessa keenya kee geesse ittiin jiraachuu, ittiin baanee galuu, ittiin hojjechuu akka dandeenyu nu gargaar. Yaa Waaqayyo waan gootuuf si haa galatu. Maqaan kee bara baraan eebbifamu. Ergaamaan sammuu namootaa irraa cabu, karaa namootaa irraa cabu, adeemsa namootaa irraa cabu, hojii namootaa irraa cabu nu gargaartaa si haa galatu. Bara baraan eebbifami. Ulfaadhu maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen.